Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Oduu fi odeeffannoo saffisaan akka addunyaatii fi biyyaatti jiru bifa maxxansaan yookiin barreeffamaan argachuuf toora telegiraamii ardii miidiyaa neetwoorkii jooyin godha. Akkasuma toora chaanaal yuutuubii keenyas sabiskiraayib, laayik, sheerii fi mallattoo bilbilaa cuqaasaa dabalataan taaktookis mallattoo pilaasii tuquudhaan maatii keenya ta'a. Gabaabumatti pilaatfoormii kanneen akka feesbuukii, X yookiin Tiwiiterii, Telegiraamii fi yuutuubiin nu hordofuu dandeessu. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya, oduu keenya kaardhaaf qabanne hangafoota dursuudhaan isin qaqqabsiifna. Amanamummaa ICC firii tokkoon fannifamee jira. Oduu itti aanuun waliigaltee tumsa laga Abbayyaa Masirii Suudaan mormiin jiraatus hojiirra oola jedhame. UNIDO'n tiraansfoormeeshinii paarkii qonnaa industirii walitti makama Itoophiyaa fi deeggarsi itti fufiinsa qabu irra deebiin mirkaneesse. Haleellaa diroonii loltoonni Israa'el 4 du'anii 60 ol madaaniiru. Riifni Ameerikaa yaaliin ajjeechaa Tiraampii sadaffaa dhoowwuu hin oolu jedhe. Bahaa irratti xiyyeeffate. Namummaa ICC firii tokkoon fannifamee jira. Namoonni Gaazaa deeggaruun waajjira muummee mana murtii yakka idil addunyaa ICC Neezerlaandii Heeg keessatti onkololeessa 18 2023 mormii dhageessisan. Bara 2002tti seerri mana murtii yakka idil addunyaa Room hojii irra ooluu isaatiin barri yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwatamuu fi duguuggaa sanyii irratti adabbii malee raawwatamuu xumuramuutti akka jiru abdiin qabatamaan ka'e. Waggaa 22 booda waamicha namoota hammeenya jumlaa Gaazaa keessatti raawwatameef itti gaafatamummaa qaban irratti saffisaan socho'uu tuffachaa waan jiruuf seera qabeessummaan idil addunyaa manni murtichaa madaalii irratti fannifamee jira. Ji'a caamsaa keessa abbaan alangaa ICC Kariim Kaanii hooggantoota Hamaas 3 waliin muummee ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi ministeerri ittisaa isaanii Yoov Galant ajaja hidhaa akka kennu manni murtii gaafateera. Hokkara duguuggaa sanyii Israa'el itti fufee jiru keessatti lakkoofsi namoota Gaazaa keessatti du'anii fi barbadaa'uu dabalaa dhufuus ICC'n ammallee murtoo hin kennine. Yaadni mana murtii idil addunyaa dhaabbata yakka waraanaa himachuu fi jedhu jalqaba waraanaa addunyaa tokkoffaa booda geengoo seeraa humnoota injifatan keessatti kan mul'ate yoo ta'u garuu gonkumaa hin dhugoomne. Waraana addunyaa lammaffaa kan tilmaaman namoota miiliyoona 75 hanga 80 ajjeesee booda yaadrimeen haqaa hedduun lola'aniiru. Konfiraansiin Teheraan bara 1943 kan hooggantoonni biyyoota USSR, Ameerikaa fi Biriteen gidduutti walga'iin tarsiimoo waraanaa irratti mari'atan irratti hoogganan gamtaa Soofeetii Joosef Isteeliin yoo xiqqaate ajajaa Jaarmaanii keessaa 50,000 dhabamsiisuu akka qaban yaada dhiyeessan. Pirezidaantiin Ameerikaa Firaanklin D. Ruuzevelti deebii kennaniin qoosaa ta'uun gabaafame namoonni 49 ajjeefamuu qabu. Muummichi ministeera UK Winston Churchill yakkamtoota waraanaa itti gaafatamummaa dhuunfaa isaaniif murtii kennuuf falmaniiru. Dhuma irrattis
Michoonni kun mana murtii waraanaa Nürnbergii fi Tookiyoo hundeessuun hooggantoota waraanaa fi siivilii Jaarmanii 24, Jaappaan 28 irratti hirmaate. Garuu kun hundee isaatiin hooggantoonni humnoota michoowwanii yookiin ajajoonni waraanaa tokkollee yakka waraanaa isaaniitiin waan hin himatamneef haqa mo'attootaa ture. Dhuma irratti manneen murtii kun namoota waraanaa weerara geggeessanii fi duguuggaa sanyii raawwatan irratti murtii kennuudhaaf yaaliin fakkeenyaa akka ta'e falmisiisaadha. Oduu itti aanuun waliigaltee tumsa laga Abbayyaa Masrii Suudaan mormiin jiraatus hojiirra oola jedhame. Waliigalteen bu'uura waldaa hojii gamtaa bishaan Naayilii CFA wiixata darbee ifatti hojiirra kan oolu ta'uu Masrii fi Suudaan diduu itti fufee jiraatus akka muummichi ministeera Itoophiyaa himanitti Anaadooluun gabaaseera. Waliigaltichi Komishinii Bishaan Laga Abbayyaa NRBC kan hundeessu yoo ta'u, qaama dhaabbata dhimmoota bulchiinsa Naayilii irratti tumsa naannolee baasiin gudditti taasifamu guddisuuf qindeessuu fi itti kennamedha. Masrii fi Suudaan hanga ammaatti waliigaltee kana kan kuffisan yoo ta'u, CFA'n biyyoota ol ka'aa kanneen akka Itoophiyaa, Ruwaandaa, Suudaan Kibbaa, Yuugaandaa, Taanzaaniyaa fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo dabalatee mallatteessee jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad biyyoonni mallatteessanii hin jirre tattaaffii kana akka hirmaatan waamicha dhiyeessanii waliigalticha maatii Abbayyaa jechuun waamuun qabeenya laga Abbayyaa haqaan akka itti fayyadamaniif tumsa naannoo jajjabeessa. CFA'n itti fayyadamaa fi bulchiinsa laga kanaa bulchuuf bu'uura seeraa fi dhaabbilee uumuuf tattaaffii biyyoota hedduu jalqaba biyyoonni bishaan Naayilii taasisan bakka bu'a. Lagni Abbayyaa keessumaa Masrii fi Itoophiyaa gidduutti madda waldhabdee ta'ee kan ture yoo ta'u, guddaa kan ta'e laga Naayilii Biluu Naayilii irratti ijaarsa hidha haaromsa Itoophiyaa guddicha GERD eegaluu isheeti. Itoophiyaan hidhichi guddina diinagdee isheetiif barbaachisaa akka ta'etti kan ilaaltu yoo ta'u, dhiyeessii bishaanii gara gadiitti argamuuf balaa akka hin qabne cimsitee dubbatti. Masriin hidha akka balaa jiraachuu qooda bishaanii Abbayyaa irraa argattuutti kan ilaaltu yoo ta'u, guutiinsaa fi hojii hidhichaa irratti waliigaltee dirqama gaafatti. UNIDO'n tiraansfoormeeshinii paarkii qonnaa industirii walitti makamaa Itoophiyaa fi deeggarsi itti fufiinsa qabu irra deebiin mirkaneesse. Dhaabbanni misoomaa industirii dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNIDO jijjiirama paarkota industirii Itoophiyaa walitti hidhamee agiroo piroosesingii industirii dhugoomsuuf deeggarsa gochuuf waadaa seenee irra deebi'ee mirkaneesse. Paarkiiwwan agiroo industirii walitti hidhama Itoophiyaa godinaalee Oromiyaa, Amaaraa, Sidaamaa fi Tigraay keessatti ijaaraman qonnaa fi industirii walitti hidhuun oomisha gatii dabalataa oomishuuf hojjetamaa jira. Yeroo ammaa paarkiiwwan naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Sidaamaa keessatti argaman ce'umsa diinagdee fi hiyyummaa baadiyyaa hir'isuu keessatti gumaacha olaanaa fiduudhaan hojii irra jiru. UNIDO'tti Daayirektarri Biizinesii Qonnaa fi Bu'uuraalee Misoomaa Obbo Tazarraa Dajanee Itoophiyaa Niws Ejensiitti akka himanitti dhaabbatichi oomishtummaa paarkota
kana guddisuuf mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun hojjechaa jira. UNIDO'n carraa gabaa qonnaan bultootaa fi uumuu fi oomisha qonnaa irratti gatii dabaluudhaan bakka bu'iinsa galtee guddisuu irratti gumaacha paarkota kana guddaa waan ta'eef tattaaffii murteessaa akkasii jajjabeessa jechuun daarektarri kun mirkaneessaniiru. Leenjii kennuu, deeggarsa ogummaa kennuu fi dameen dhuunfaa paarkiiwwan industirii irratti akka bobba'an jajjabeessuun hojiiwwan hojjetaman ibsuun tattaaffiin akkanaa akka cimu cimsanii dubbataniiru. Paarkonni kunneen qonnaan bultoota xixiqqaa industirichaa waliin walqabsiisuudhaan qaawwa meeshaalee jallisii fi fedhii gabaa dhiphisuun fayyadamummaa waliinii kan mirkaneessan ta'uu ibsameera. Tattaaffiin akkanaa paarkiiwwan qonnaa industirii walitti makaman taasisuu fi jijjiirama damichaa saffisiisuuf gahee guddaa waan ta'uuf tumsaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Afrikaa oomisha qonnaa irratti misooma dhabuu irraa kan ka'e waggaatti oomishaalee qonnaa doolaara biiliyoona 90 ta'u biyya alaatii galchitu jedhamee yaadama. UNIDO'n oomishaalee qonnaa qophaa'an bakka buusuuf gumaacha olaanaa waan qabuuf sochii Itoophiyaan qopheessuu qonnaa irratti taasiftu deeggaruun itti fufama. Paarkiiwwan industirii qonnaa qopheessuu qonnaa walitti hidhaminaa kun dhiyeessii humna bishaan, qulqullina oomishaalee cinaa tajaajila oomishaalee banaa'aa fi gogaa fi bu'uuraalee barbaachisoo birootiin mootummaan kan misoomu ta'uu ibsameera. Haleellaa diroonii loltoonni Israa'el 4 du'anii 60 ol madaaniiru. Riippoortarri baha giddu galeessaa Yerusaalem irraa gabaasa Eleksii Filiippiisii fi Adam akka gabaasetti haleellaa dirooniin buufata waraanaa kaaba Israa'el irratti xiyyeeffateen loltoonni 4 du'uu fi namoonni 60 ol madaa'uu raayyaan ittisa Israa'el beeksise. IDF itti dabaluudhaan haleellaa buufata Beniyaaminaatti dhihoo jiru magaalaa naannoo maayila 20 yookaan kiiloomeetira 33 kibba Haifiyaatti argamutti irratti raawwatameen loltoonni 7 akka malee miidhamaniiru. Hizbullah haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate yoo ta'u kaambii leenjii birgeedii Golaanii raayyaa ittisa Israa'el IDF naannoo sanatti argamu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u teessoo isaa Teel Aviivii fi Haa'ifaa gidduutti argama. Waajjirri miidiyaa garee hidhatee kana akka jedhetti haleellaa Israa'el kamisa darbee kibba Libaanosii fi Beeruut keessatti raawwatameef deebii kennuudha. Gareen kun tuuta diroonii fayyadamuun kaambii kaaba Israa'el irratti xiyyeeffachuu isaa ibseera. Tajaajilli ambulaansii Israa'el Meegiyeen Deevid Adam MDA akka jedhanitti haleellaa kanaan namoonni 61 madaa'uu isaanii 3 kanneen haala yaaddessaa keessa jiran dabalatee itti dabaluudhaanis isaan keessaa 37 ambulaansii yookiin heelikoopteraan gara hospitaalota naannoo 8tti geggeeffamaniiru. IDF'n du'a kana osoo hin mirkaneessin dura ibsa kenneen MDA'n namoota 3 haala hamaadhaan miidhamanii cinatti namoota miidhaman keessaa 18 haala giddu galeessa keessa akka jiran 31 miidhaan salphaan akka irra gahee fi namoonni 9 yaaddoo keessa akka jiran ibseera. Sababiin gargaarummaa lakkoofsa miidhaman cimaan
MDA fi IDF gidduu jiru ifaa miti. Seerri saaxiluu Israa'el jalqaba irratti miidiyaalee eessatti yookiin maal irratti xiyyeeffatame sirriitti akka hin gabaasne dhorkee ture. Osoo IDF buufata Beenyaaminaa ta'uu hin mirkaneessin dura miidiyaaleen Israa'el tokko tokko akka gabaasanitti buufanni kun diroonii sadarkaa gadi aanaa Libaanos irraa furguggeeffameen rukutamee meeshaa waraanaa baay'ee hin ulfaanne kan akeekkachiisa dursaa kan hin hojjenne fakkaatu. Galgala guutuu buleetiin televezyiiniin maxxansa miidiyaa hawaasaaf gabaasaaleen toora intarneetii irratti maxxanfaman suuraa konkolaattonni balaa tasaa heelikoopteroota dabalatee namoota lubbuun darbee gara hospitaalota kaaba Israa'el guututti geessuu agarsiisaniiru. Namoota madaa'an hedduun gara giddugala yaala Hilleel Yaaffee kan naannoo Hederaatti argamutti geeffamaniiru. Kaan ammoo gara hospitaalota Teel Hashoomer, Haa'ifaa, Afuulaa fi Neetinyaatti geeffamaniiru. Bal'inaan ammallee muraasa ta'us namoonni miidhaman hedduun isaanii yeroo sanatti mana nyaataa waliinii keessa kan turan fakkaatu guutumatti ajaa'ibsiifamaniiru. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiran galma jeequmsaa duwwaa kan foddaa isaa irratti boolla qabu agarsiisu fakkaata. Oduu keenya kaxumuraatiin shakkamaan himannaan qawwee dhukaasa isaa mudate garuu pirezidaantii Ameerikaa duraanii fi kaadhimamaa paartii Riippaabilikaanii miidhuuf yaaluu isaa kaadhimamaa pirezidaantii paartii Riippaabilikaanii fi pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii Onkololeessa 12 Kaalifoorniyaa magaalaa Koocheelaatti hiriira geggeessan. Shariifni Yuunivarsiitii Isteetis tokko akka jedhetti dhuma torbaan darbee hiriira duula filannoo kaadhimamaa Riippaabilikaanii Kaalifoorniyaatti naannotti namni tokko meeshaa waraanaa hin galmoofne qabachuun erga qabamee booda qondaaltonni seeraa kabachiisan yaalii ajjeechaa sadaffaa Doonaald Tiraampii irratti raawwatamuu dhorkuu hin oolan. Wiixata waaree booda ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin Shariif Riifarsidii Koonchercheevii Bonxoo akka jedhanitti itti aanaan namoota kanaa guyyaa tokko dura sagantaa pirezidaantii duraanii magaalaa Koocheelee keessatti gaggeeffameen alatti naannoo nageenyaa irratti dhaabsisaniiru. Biyaanokoo akka jedhetti shakkamaan kun paaspoortii hedduu maqaa adda addaa qabu, konkolaataa hin galmoofne kan gabateen eeyyama sobaa qabuu fi qawwee fe'ee mul'ate. Yeroo ammaa kana yoo na gaafattan itti aanaawwan yaalii ajjeechaa sadaffaa dhorkan qabaachuun koo hin oolu jechuun Shariif gaazexeessitootatti himeera. Namichi kun jiraataa Nevaadaa ganna 49 Veem Miiler jedhamu yoo ta'u taatee tokko malee to'annoo jala ooluu isaa waajjirri Shariif ibsa kanaan dura kenneen ibseera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aaf qabannee kanuma turtii gaarii qabaadhaa.